meeshaan elektirooniksii ammaa kunillee mataa keessa dhahanii cinaa dhadhahanii tumaan hojjeta. TV'n tokko fa'aa akkasiin nu rakkisee reediyoon duraanii tokkiin ammaaf garuu wanni meeshaa ishee hedduu galatoo. duraan dursinee maqaan keessan eenyu ajin? Duan Jamal Nanjara. Yasin Ibrahim. Anas Sifil jedhama. Anas Husni Muhammad. Abdulsamad Sifil. Abdulmannan Ali Keessanoo? Ana Warjaa. Keessanoo? Saam Ramadan Mukhtar እሺ Abdiyo. ሰነው አብዱራህማን Abdullah Alamu Tahir Muhammad. Yasir Abdul Hadi Abdul አስኒን ጋቡ Mr. Haji Umar Muhammad Nanjil Hamza Isa Hussein jedhama. ዙሌጋ ጋር keessanoo? Seenaa Siraat. Gaafii sin gaafachuudhaaf gamanumaayyoo hayyamamu taatan Hayyee rakkoon qabu. isinis Tole rakkoon qabu. gaafiin tokkoffaa akkas jetti. Wanti mataa keessa gadhahan malee hin deemne maal jettanii yaaddu? Mataa keessa gadhahanii deemu maaltu jira yoo bofa ta'e malee. Ishi isinoo Mismar. hedduu galatoomaa argattanii jirtu. Ismaar. Ismaar isinoo Harre. isinoo Ni gaafira deebi. wanti mataa keessa gadhahan malee hin deemne maal ta'a jettanii yaaddu? Hin deemne. Namu. Ismaar isinoo Son. ishi Muka. muka Bo. gaafii lammaffaa ka isin waa'ee fageenyaati jalqabuma maatisii dalagaa awwal Okay. xiyyaarri tokko magaalaa Roobee irraa ka'ee Finfinnee dhaquudhaaf sa'aatii tokkoof walakkaa itti fudhata yoo ta'e achii wayitas deebi'u daqiiqaa 90 qofa akkamitti jettanii yaaddu? Wayita sichi deemee qafurate? Sa'aatii tokkoo fi daqiiqaa 90 achii wayitas deebi'u daqiiqaa 90 qofa. Okay. Wayita sichi deemu daqiiqaa sa'a tokkoof daqiiqaa 30 itti fudhate. Wanta kana gara sa'aatii irraa gara daqiiqaatti yoo deebisnu 90 ta'a. Almost gaafa chitee as deebi'u 90 walumaa qixa ta'a jechaadha. Na teknolojii yookaan saffisa fa'aa dabaluu. Saffisa osoo teknolojii isarra rakkoo wayii jiraatu malee. Ishi isinoo Yeroo asii deemu sa'aatii tokko walakkaadha. Wayita achi gad deemu daqiiqaa 90. Garaa gadi asii ol garaa ol yoo jenne konkolaataa miti. Sa'aatiin tokko daqiiqaa 60 of keessaa qaba walakkaa. Daqiiqaa 90 sa'a tokko walakkaa. argattanii jirtu hedduu galatoomaa. Xiyyaara. Xiyyaarka gubbaarra waan deemuuf Gubbaarra waan deemuuf karaan citu hin jiru keellaalleen hin jiru. ishi sa'aatii tokkoof walakkaa asii achi achis daqiiqaa 90 qofa akkamitti ta'e? Asii achi sa'a Tokkoof walakkaa achis daqiiqaa 90 qofa. daqiiqaan 90 sa'a tokkoof walakkaadha. Ishi hedduu Maalitti? xiyyaarri tokko asii ka'eetiin magaalaa Roobee irraa ka'ee Finfinnee dhaquudhaaf sa'aatii tokkoof walakkaatti fudhata. Achi as deebi'uudhaaf daqiiqaa 90 qofa maaltu maal ta'e jettanii yaaddu akkamitti? Finfinnee irraa ka'ee Roobee irraa ka'ee haga Finfinnee dhaquudhaaf sa'aatii tokkoof walakkaa. Achi as garuu daqiiqaa 90 qofa. Keellaatu karaa dhaabade moo kan maaltu karaatu itti dhiphate? sa'aatii qixa bara wal qixa. Akkamitti? Daqiiqaa 60 plus 30. Hedduu galatoomaa. Sichi ganama waan deemeef Achi achi as as mootu saafaa waan sa'aatiin deemuuf. waan deemuuf dafee galuu waan barbaaduuf ari'eetuma gale. Isinoo maalitti? No. Serious. Achi as deebi'uuf daqiiqaa 90. Asii achi deemuuf immoo Yoo inni dide. meeqatti? Daqiiqaa 90 qofa. Asii achi deemuuf tokkoof walakkaa. Okay. 90 mas 90. Are you running? Why are you running? Gaafii sadaffaa abbaan kan kee fakkeenyaaf ijoollee 5 qabaa jennu tokko maqaan isaa baha tokko dhiha tokko kaaba tokko kibba tokko maal ta'a jettanii yaaddu? Tokko ana. Isinuma maal yaaddu? Isinuma Kuba tokko dhiha tokko kaaba tokko kibba tokko maal ta'a jettanii yaaddu? tokko maal beekama giddu galas. Galeessi qixxee Qixxee jiraata. hedduu galatoomaa isinoo maal ta'a jettanii yaaddu? Eenyu ta'a jettanii yaaddu? Ana ta'a. Isin ta'a. Isinuma. Beeku. Ndeen ishi isinoo. Tokko anu. Ishi isinoo. Akkasuma. Akkasuma Tokko anuma tokko isinuma. afran hafte immoo kallattii. Eenyu ta'a?
Kibbaa ni beektu hin beeku. ishee isinoo Kibba. Walakkaa. walakkaa ishee atoo Yaa akkasuma walakkaa. walakkaa ishee yaaliidhuma Handhuura. handhuura isinoo yookaan maqaa isinitti himaa jecha gooticha sanii maqaa jecha gootichi sun jedhe naaf dhooytan Haji Adam Saddoo fakkeenyaaf maal jedheettanii yaaddu jechoota isaa akka ittiin beekamu keessa Yoo qabsu. Inni qabsaa'aa miti. Ishi jecha inni ittiin beekamu hawaasa isaa biratti akkasuma uummata Itoophiyaa biratti uummata Oromoo biratti Waa qoguutuu. Haji Adam Haji Saddoo Haji Adam Saddooti. Almost qabsaa'aa illee miti. Anaaf kenni bakka achirra gara. ishi isin yaada barsu Yaa'u Haji Adam Saddoo jechuun gooda baddaa baaleeti. Wanti garaan hubaate gara nu deebitee. hedduu galatoomaa argattanii jirtu.